guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan toreani kanaafiyyuu anaan jireenya nagayeera maaltu tana hunda fide duraan dursee maatii fi hiriyoota obboleettii keenya hundaaf jajjabinan hawa waaqayyo nafsii kee amaaru እንገደ ላይቭ ይረት ጋፈነት ይመን እኛ አከታቴን በሬን ቱሪ ታዋቂው ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ቲክቶክን በይፋ ተቀላቅሏል። እስካሁን በፌስቡክ ብቻ ይገኝ የነበረው ጀዋር ወጣቱ ትውልድ ያለው ቲክቶክ ላይ በመሆኑ ሐሳቤን ለማጋራት ወደ ቲክቶክ መጥቻለሁ በማለት ጉያን ኩን አከርፍቶ እርግጠኛን ቶሪያኒ ከናፊዩ አናን መጅረኝ ነገራ ማልቱ ተነሁን ደፊ ወጀቴ ዝረኝ እንጀራዱ ሳገራ ማልቱ ፍዴሜ ወንድ ሲንገደቺ ሰዲፋማ ማቲን ማልቱ ከነ ሁንደ ፍዴ ቦኒ ኢፋሞ ጉዳና ጎዳ ፉራሙን ደንደው ቱሬ አናን ከነ ቦዴ ቦቆና ከናገኑ ሆጂዮ ካን ጋይለ ሶንታኔ ከነ ቦዴ ቦቆና ናገኑ ዱወ ቆፋድ ከናፊዮኒስ በካኒ ፊደል ዴማን ጅራ ዋንተ ቴፍ I feel sorry isinin jaalladha yeroo gaarii turtii qaarii qabaadha akkas jettee ta'uttega jechisi khanduma baay'ee nama gaddisiisa dhuga obboleeyyan kiyya addunyaa tanarratti akka yaanne hundan tahu ilmi namaa kanuti amanne nu ganuu danda'a namni ganama malaayikaa ture halkan seeyxaana sitti ta'uu danda'a duba kanaa jetteeti lubbuu tee balleessita lubbuu bareedduu balleessita matuma kee qofa yaadda faamilii keetoo namni si duuba jiru hoo haadha abbaan kee obboleeyyan keetoo isaaniifoo yaaddee gadda si boodatti dhagaamu yaaddee lubbuu annumaa akka kiyyatti of jaalachuudhaan jaan of ajjeesuun of qofa jaalachuudha nama biraatiifis yaadu qabda miidhaa isaanirra gahu yaadu qabda malee isin kanaan maal jettan an hedduun gaddee kanaan wal qabatee raacheedhaan namni waa baay'ee jeeni raacheenis deebisuu dandeetti jira mee waliin ilaallu duraan dursee maatii fi hiriyoota obboleettii keenya hundaaf jajjabinan hawa waaqayyo nafsii kee amaaru engada live irratti gaafanatti man eenyu akka taateen barreen ture garuu yeroon profile ishee keessa galee ilaalu kanaan dura live irratti guyyaa tokko wal argineerra guyyaa live irratti wal argine sanat gaafa ijoolleen ishee arrabsan ani hunduma dhiisaa jedhee ishee faana jaalalaan adda baane akka baay'ee na jaallattuuf na kabachuu natti himattee anillee kabajee jaalalaan wal biraa adda baane jechuudha guyyaa sana ijoolleen arrabsaa turan ijoollee baay'ee turan ijoolleen nama arrabsu bakka boo'ichaatti nama biraan teessisan isaanumatu arrabsa isaanumatu bo'a maalumaafuu tomorrow is not promising jedhu warri yaade boru beekamaa miti ani viidiyoon kana yeroon hojjedhee deemu maal akkan ta'uun beeku so daqiiqaa tokkotti waan du'uu dandeenyuuf otoo jibba akkasii waliif kennuu dhisnee sooshaal miidiyaa kanarratti gaariidha booda gaabboo mannaa jechuudha booda boo'icha irratti nama teessisuu dhiisuu mannaa jechuudha kanaaf hundumti keenya otoo koomillee qabaannee akkaataan koomii waliif kenninu akkaataa tasgabbaaf disipiliinii wayii qabaatee gaariidha wal arrabsuu wal xiqqeessuun eenyuyyuu fayyadu jechuudha otoo kana dhiisneen jedha akkasumas obboloonni koo immoo of ajjeesuu akka opshinii tokkotti ilaalaa jirtan yeroon hin darbaa waaqayyo nama hundumaaf yeroo qabaa yeroon waaqayyo ittiin eebbisuun dhufaa obsaan waaqayyo eeggachuun waan guddaadha waan gaariidhaan jedha waaqayyoon eeggadhaa please daftanii abdiin kutinaa naajiraadhaa ulfaadhaa garmaamu tala jirra galatoom raachee tasfaayee dhugumatti waan gaariidha nu yaadachiistee waan jechata gaarii dubbate garumaaf komattanaani I don't know the positively ilaalaa waan kana amma fakkeenyaaf inni hordoftoota hedduu qaba waan ta'echa inni nama hundani beeka tarii yeroo sanitti yaadachuu dadhabe eegas booda garuu yeroo suuraa si garsiisan yaadatee jira so isimee kana maal jettan ani positive jeeti yaada because ilma namaa waan ta'echa dagachuu danda'a wallaaluu danda'a ergas booda garuu yaadatee erga adda baanfateen booda ishee kan yaadadhe jee viidiyoos hojjetee jira saniifuu baay'ee koomii keessaa osoo baane because waan irraa argannu humaan jiru waan ta'eef galatooma isinitti dheeressuun fadhu kan itti aanu immoo waa'ee Jawaar Mohammad dhiyootanaa gara sooshaal miidiyaa dhufuu dandeetti jira Jawaar Mohammad dhiyootanaa gara tiktaakii dhufuu dandeetti jira waa'ee isaarraa immoo wanta jajjaamee takkaa lama jenneeti gara isaa isin dabarsame Jawaar Mohammad, welcome to TikTok China Company. Kaya kanani betani. We welcome you every day, one day. We love you and we respect you.
And we are happy and Fani Abab did by Zoe Abab did do the Gara style Abab did it to Fevaka. To have so much respect within the community is just amazing. Someone like Jawar Mohammed, who have opened the TikTok account yesterday, within 1 hour, 1.4 million. That's how amount of and how much love people within the country have for Jawar Mohammed. MashaAllah, and it's also the beautiful name itself, Jawar and Muhammad. Subhanallah, everybody knows the value and respect for name. When he's mentioned with your name Muhammad, peace be upon him, and it's just amazing character, amazing personality, and Allah has given him so much respect. And having the very beautiful name Muhammad next to his name is actually adding him additional value in people's heart. Gabab matu antini jachaa ture Jawar Mohammed gara TikTokii baga dhufte hagam takka akka ummanni si jaalatu arkinee jirra sa'aatii tokko keessatti kan followera miliyoona ol argachuu dandeesse baga gara TikTokii dhufte maqaan kee dhumarraa maqaan keetu akka itti bareedu laalime Jawar jee Mohammedin itti fufee jira. Mohammed jechuun immoo ergamaa qaalii kabajamaa nama akkam akka ta'e ni beekna sallallahu alaihi wasallam saniif sirraayis waan gaarii ina jeeni jira isinoo kana maal jettan mee comment jedhana ka like godhuun dagatina like godhuun viidiyoon kun akka nama bira hedduu ga'uuna godha itti afufnu. ታዋቂው ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ቲክቶክን በይፋ ተቀላቅሏል። እስካሁን በፌስቡክ ብቻ ይገኝ የነበረው ጀዋር ወጣቱ ትውልድ ያለው ቲክቶክ ላይ በመሆኑ ሐሳቤን ለማጋራት ወደ ቲክቶክ መጥቻለሁ በማለት ሁለት ቪዲዮዎችን በኦሮምኛና በአማርኛ በመልቀቅ ብቅ ብለዋል። በጽሁፍም በፌስቡክ ነው ማጋራው። ሁሉም ግን አብዛኛው ወጣት አዲሱ ትውልድ በብዛት በቲክቶክ ነው ያለው። በዚህ መልኩ ይሄን አካውንት ከፍቻለሁ። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የራሳቸው ይፋዊ የቲክቶክ ገጽ እንዳላቸውም ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን የጀዋር አካውንት ላይ የታዩ ቁጥሮች ብዙዎችን እያነጋገሩ ነው። አካውንቱ በአሁኑ ሰዓት 1.2 ሚሊዮን ተከታዮች አሉት። የላይኩን ብዛት ደግሞ 5 ሚሊዮን ደርሷል። የሚገርመው ግን ቻናሉ ላይ ያሉ ሁለት ቪዲዮዎች ጠቅላላ ላይክ ተደምሮ ከ1 ሚሊዮን በታች ነው። ታዲያ ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። ቪዲዮቹ 1 ሚሊዮን ላይክ ሳይሞሉ እንዴት የቻናሉ ጠቅላላ ላይክ 8 ሚሊዮን ሊሆን ቻለ? ይህ አካውንት የተገዛ ሊሆን ይችላል? ጀዋር እንደ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዜሮ መጀመር ለምን አልፈለጉም? እናንተ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን በኮሜንት አጋሩኝ። አካውንቴን isinoo kana maal jettan kunis gabaabatti wanni inni je'ee Jawar Mohammed gara TikTokii dhufuu dandeetti jira. Kabajamoo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmedis akkaawuntii TikTokii kan mataa isaanii qaba. Garuu haga ammaa miliyoona seennee fi zeeroo irraa eegalee Jawar Mohammed immoo laayikiin jiruu fi laayikiin immoo akkaawuntii isaa irratti agarsiisu garagara waan ta'echa akkaawuntiin kun ni bitame jedhameeti yaadamu jira yaadayyootu jira. Isinoo kanaan maal jettan miyaada keessan koomentii jiran hakaa subscribe godhu kan daganne like godhaa na jajjabeessa kabajamtootaa fi jaalatamtoota viidiyoo itti aanuun haga walgarrutti nagaan na tura nagaan